soomni illee dhiyaate obboleeyyan kiyya haaluma salphatti lixii kenna fudhannee asirra gakkennee haala leetira 400 gatiin isaa 3,000 fi birri 800 Rabbii waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa miti waan dabrees yaadata. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantaa birallee ashama harka fuulee jirra jirtu obboleetti walii fi obboleeyyan kiyya baga jiraattanii baga rabbisaatii kanaan isin ga'e isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya har'a meeshaa muraasa kana qabadhee dhufee jira. Akka nasimattan abdii qaban isiniin jedha. Jalqabatti mee warroonni seentan osoo irraanfanne laayikii godhaa isiniin jedha. Laayikii tokko. Innaa akkasii meeshaa obboleetti xiyyaa meeshaa kana malees kan biraa hin qabdi ammaaf immoo meeshaa haga kanaa kana waraabuu fi isiniin jedha. Akka argitanillee kan arginillee hin jira jechuu fedheeti. Guutuu gatii isaa wajjin isinitti himaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa obboleeyyan kiyya hangafni meeshaa kanaa kan isin beeksisu jechuudha. Golowwal saanii kana golowwal saaniin kun jechuudha. Akkuma argitan kana guddarraa ilaa haga xiqqaati. Xiqqaan isaatu baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasumallee jechuudha kan kun meeshaa isaati jechuudha. Kan furra irratti rakkabanii kan furra isaati irratti laxxafame guutuun isaatu as keessa jira. Baasuun nan barbaachisu. As keessa haa ta'uu fi asumaan obboleetti xiyyatillee hin lallattaa isiniin jedha. Isatti aansee tirii kana tirii kana jechuudha. Tiriin kun firee afurii hedduu takka yabbuudha obboleeyyan kiyya. Baay'ee yabbuudha wallahi maashaallah hedduu bareedaadha. Gatiin isaa jechuudha afran isaa 2,400 jechuudha. Tireen kun afran. Egaa itti aansee tirii firee sadii tiriin kun sadeen jechuudha obboleeyyan kiyya. Tirii sibiila guddaa fi xiqqaa fi irra xiqqaadha jechuudha. 1,000 fi birri 300 birri 50 walirratti sadeen isaa jechuudha. Itti aansee saarbisii qabannaa qabu kana jechuudha. Saarbisii kana beeytanii gatiin isaa 5,500. Itti aansee immoo kana jechuun kun baay'ee yabbuudha obboleeyyan kiyya. Saarbisiin kun jechuudha yabbuudha. Duuba dillee kana hedduu maashaallah. Akkana jira kuni guddaadha kuni kan jedhamu. Kun immoo tiyyuu xiqqaa isaatti isin jedha. Hedduu yabbuudha obboleeyyan kiyya. Gatiin isaa 2,203 isaa jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya itti aansee saanii shorbaa firee 2 isa kana jechuudha. Baay'ee guddaadha. Cirfaa qaba. Firee 2 isiniin jedha. Dhibba jaha gatiin isaa jechuudha. 2,200 namaan isaa jechuudha. Isatti aansee zirgii kana jechuudha. Darzaana firee 12 gatiin isaa. Zirgiin gurraachi kun jechuudha 2,100 birri 60 kan duraan dogoggore 2,100 fi birri 60 darzaanni jechuudha 2,100 fi birri 60 inni kun immoo 2,000 fi birri 600 isiniin jedha. Zirgi kookisii jechuudha. Hedduu zirgi waan babbareedduudha. Meeskami firee 12 800 isiniin jedha. Fireen 12 birri 800. Itti aansee saanii daabbooti. Saaniin daabboo hedduu saanii babbareedduudha obboleeyyan kiyya. Qophee jechuudha. Amma kanarra jira fakkiin lamaan isii 1,100 akka isiniin jedha. Fireen 2 ka itti aansee roottoo kanaa fi farradaa saambusaati jechuudha. Itti aansee farradaa saambusaa qabannaan isallee baay'ee bareedaadha. Obboleen keenya gaggeeffatanii
Egaa soomni illee dhiyaate obboleeyyan kiyya haaluma salphatti lixii kenna fudhannee asirra gakkennee haala salphaan sambuusa hojjetannaa isiniin jedhanullee online irra laallee yookaan warri arabaa gali kan arabaa yaadatee hin hawwinu isiniin jedha itti aansa isa kana inni kun jechuudha rootto leetira 400 leetira 400 Zorsi. Kino wanti jechuudha. Leetira 400 gatiin isaa 3,000 fi birri 800 fi birri 70 bitee isiniin jedha. Egaa bileen viidiyoon guyyaa irratti kan qabadhee dhufe kana fakkaata. Like share godhaa akkasuma warroonni meeshaa akkana ajajachuu barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 964 84 25 26 argachuu dandeettanii isiniin jedha. Aga video birati walitti deebinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa obboleeyyan kiyya kanatti aansee warroonni gatii Arabiyaa Majlisii na gaafattan jechuudha. Gatii Arabiyaa Majlisiitii fi gatii teessoowwanillee isinitti himaa amma dhumaatitti qaamaa qalbiin dhageeffadhaan isiniin jedha. Abbaan soddomaa jechuudha. Kaareen 13,500 ilaa haga 13,000 sadarkaa qaba innillee hin beeytaniin isiniin jedha. Kaareen abbaan didamaa immoo jechuudha kaareen takka 10,500 ilaa hamma 10,000 isiniin jedha. Teessoon immoo tuyyuu jechuudha teebiliin kun qarshii 6,000 teebiliin kun jechuudha qarshii 6,000 jidduu kanatti osoo inni waliin kaane yoo ka ergattanii yookaan heloo jettan taate isinii qopheessuu danda'a isiniin jedha. Teessoon kanuma as keessa jiru kana firaasha abbaa 12 wajjin illee fataa jedhee isinii deema. Warroonni Arabiyaa Majlisii qabdanillee yookaan ajajachuu barbaadanillee isa wajjin illee isinii deema akkana haala amma mul'ataa jiru kanaan jechuudha. Innaa akkasii obboleeyyan keenya baarakallahu fiikum. Wanni bareed rabbiin kenna bareedadha akkasuma waan bareeda jaalata jechuudha danda'anii mana ofii bareechifatuun hamilee ofiitiifillee sammuu ofiitiifillee ulfinaan isiniin jedha. Anaaf isinillee warra alaa mana kenna bareechifatu nu haa taasisuu isiniin jedha. Kan firaashaa immoo jechuudha kan gubbarraa kun diddiima fi azraqiin kun obboleeyyan kiyya uffata kanuma Arabiyaa Majlisiiti jechuudha. Firaashallee isumaan hojjetanii kan immoo jalaan jiru kun itti irkatee jiru kun jechuudha obboleeyyan mee xiyyaarratti qabeessin agarsiisa. Inni kunniin katiknasii isaa keessatti hojjetan jechuudha. Fakkeenya isaa isinitti agarsiisa. Firaashni haala kanaan ajajamillee hin jira ka jidduu isaatitti hojjetaniin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya akkasii kana keessallee tahee ka biraa keessallee tahee laallachuu hin dandeettanii akkasuma baarakallahu fiikum. Yeroo amma kanatti gatiin isaallee bareeda jira jechuudha. Ramadaana fi yoo Ramadaanni seenetti kan ol ka'u baay'inaan irra caalaa zuuliyaa lafaa kana jechuudha. Garuu akka bara dhengadda argetti firaasha fi uffata irrallee jechuudha. Namni kenna iidiin inni qabu lamaanuma lamaan tanarratti waan qabu gaccoroorratee ajajata. Akkasii rabbiin nu haa laaffisuu nagaanillee nuun haa ga'uu isiniin jedha. Hin babbareedu warroonni amma gabaarra jiran kana tarii kanaan alallee jiraachuu malan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Amma immoo jechuudha irra caalatti faashinni kanniin irra jira jechuudha. Firaasha kanarra jira isiniin jedha. Azraqii kana osoo hin taanetti kan amma isinitti agarsiise kana jechuudha. Akkasii egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon guyyaa irraati fanii qabadhee dhufe kana fakkaata. Warroonni jalqabarraa ilaa haga ammaatitti nafaana turtan guddaa galatooma jazaakumullahu wa anni khayral jazaa isiniin jedha. Yoo isinitti tolee jiraate like share godhaa comment yaada bareedanaa kennaa qeeqas ta'uu jechuudha. Dogongorri yoo jiraate na gorsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi jiraatana yaadan du'ini hamee si jaalala sirraan gu'ini.